Yoyya, salaam alaikum. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ana haadhufu baga jiraatanii wa alaikum salaam wa rahmaa warri amma dhuftanii hedduun keessaniyyuu warri salaam alaikum jettanillee wa alaikum salaam wa rahmatullahi ana haa jiraatu baga jiraatanii hunda keessaniyyuu fayyaa isinitti haa cuqqaalu ana haadhufu baga nagaa jiraatanii egaa akkuma beekamu Oromoo tana keessatti saba keenya keessatti ummata Oromoo kana keessatti jechuudha gantuunis beekaanis hayyuunis leencis jaldeessis jeedallis sareenis Oromoo tana keessa jira jechuudha Oromoo tana keessa jira jaldeessi ka hudduu malaaxaas ka duubni isaa malaaxaa sunis Oromoo keessa jira maqaa Oromoo baafatee deema leencis ka gishee qabu bareedaan suni innis Oromoo makeessa jira qeerrensis bareedaan sun Oromoo makeessa jira kanaatu qulqullaa'uu qaba jechuudha jalqaba irratti Oromoon haga warra kana ofirraa qulqulleessitu jechuudha bilisummaa argachuu hin dandeettu jechuudha bilisummaa argachuu hin dandeettu dura Oromoon wanni isin gootu jalqaba irratti wanni isin godhuu qabdu gantoota of keessaa yaasuun dirqama jechuudha gantoota warra garaaf jiraatu gadhee yertuu of keessaa yaasuun dirqamaa jechuun kuni shakkii takkan qabu jechuudha warri bareedduu jimmaa qashti jimmaa mali fiqir jimmaa yaneeli jimmaa jettanii as jala deemtanii odeessitan jechuudha waan isin tuttuquu ni beekaa jechuudha waan isin tuttuquu ni beeka anamma akka nama kana booda dhodhoysuu dhiiseetiin jira dhugaa jirtu dubbadhee dhugaa jirtu lafa kaa'aa jechuudha dhugaa jirtu tokkofa ijoollee jimmaa orjinaala oromummaa isaaniitiin boonan gootota ijoollee qulqulluu hedduu isaanii beekaa jechuudha ijoolleen jimmaa oromummaa isaanii beekan ka eenyummaan isaanii maal akka tahe beekan oromummaa isaaniitiin boonanii afaan hin banan namni afaan banu yeroo baay'ee argitanii jirtan OMN jala dhaytanii yoo laaltanis Jawaar jala dhaytanii gaafa laaltanis nama Oromoo ka Oromoof waa dubbatu jala dhaytanii gaafa laaltan akka ijoolleen jette warra kuulloo kan argitan jechuudha kuulloo jechuun maal akka ta'e adda isinii baasa jalqaba irratti kuulloo jechuun jimma jechuu miti like yookiin ilmaan Oromoo jimmaan jiran ijoollee gibee gamaa jechuu miti kuulloo jechuun jalqaba irratti warra tokko jira ka abbaan jifaar bitee fidee jechuudha akka gabraatitti fidee uf bira dalaysiisee lafas kenneefi manas kenneefi uf bira jiraachisaa ture dalaysiifataa buna guursifataa ture ka lafasan qabatanii Oromoo gibee gamaatitti dabalamanii afaan Oromootis akkuma kennatti ka haasayan ka afaan Oromoo baratan ka Oromoo fakkaata yoo laaltu warra akkasiisantu kuulloo jedhamaa jechuudha kuullooni dhiini isaanii Oromoo akkuma kun amma Sidaama ni jennaa miti Affaar ni jennaami Oromoo Amaara jenna miti kuulloo jechuun kun saba san jechuudha saba wahiiti soo saniifu warri kun dhiigaan Oromummaan qaban jechuudha dhiigaan Oromummaan qaban fakkeenyaaf warri isin dhukkubsuu baate Ahmaddiin Jabal jechuudha warra san keessaa tokko ani kana yoo an sobe jechuudha niitiin isaa eenyuun maal akka taate dhaqaatichee godha gaafadha niitiin isaa eessa akka taate haati isaa eessa akka taate dhugaa isin hin jedha haati isaa namni hedduun bara wanti nu sobeetuyyuu waan akkana kana wallaaqe keessattuu gibee gama jechuudha gara bishaan gamaa kana gibee gamaa kana xiqqoo waan akkana kana wallaaqate amma yeroo hedduu yoo waan abiyyi kana yoo nu qeeynu maal seetti ijoollee warri amma Oromummaa ofiin beeyne kamaqaaf an Oromoodhaaf afaan Oromoo haasayan an Oromoo yuuf hin jedhan warra amma wanti kana yoo laaltanii jiraatan warra kuulloo ka jedhamu kana yoo laaltanii jiraatan jechuudha an Oromoo yuuf hin jedhan garuu afaanuma Oromoo haasayan ati Oromoo si fakkaataa waa'ee Oromoo yoo taasootu sitti haasa'uun fedhan ignoorsi godhan kanaan beeyta jechuudha namuma Oromummaa kana jibbaa irraa qabu jechuudha yeroo laaltan namni rakkoo qabu jechuudha Oromummaa kanarratti rakkina qabu yeroo baay'ee Oromummaa kanarratti rakkina qabu ka backgroundiin isaa yookiin Amaaraa yookiin Silxee yookiin Guraagee yookiin Kuulloo jechuudha backgroundii isaa yoo laaltan jechuudha backgroundii isaa yoo laaltanii
sabni isaa bakka biraa ka galu jechuudha ka oromiyaa keessa dhalatee afaan oromoo dubbatu afaan oromoo akka kiyyaa keetii kanatti beeku jechuudha ka barreessus beeku ka dubbachuus beeku yeroo baay'ee kakkanaa kanaatu oromiyaa keessatti baay'ate warra akkasii santuuyyuu oromoo of fakkeesse jechuudha an oromoo of hin jedhan garuu afaan oromoo haasan jechuudha fakkeenyaaf Abiyyi Ahmad laal Abiyyi Ahmad yeroo laalte Abiyyi oromummaa irraa bilisa ka ta'e qulqullummaa nafxanyaa qulqulluu orjinaala jechuudha orjinaala garuu ammoo dhufee dhalatee naannoo oromiyaa keessa dhalatee oromiyaa keessaallee Jimma Abbaa Jifaarii dhalatee achi guddatee dhiinni isaa garuu jechuudha isa dhukkumsa maaliif inni Minilik hin jala maa fiiga si fakkaata Haile Sillaasee maa faarsa si fakkaata dhiiga isaati jechuudha orjinaala qulqulluu dhiiga isaa jechuudha hin danda'u amma fakkeenyaaf nu maaliif yeroo Taaddasaa Birruu tuqan yoo Taaddasaa Birruu xiqqeessan arrabsan nutti tola nutti hin tolu jechuudha yoo Waaqoo guutuu arrabsan nutti tola nutti hin tolu jechuudha yoo argitee Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa fa'aa xiqqaatan nutti tola nutti hin tolu akkasuma Abiyyi illee jechuudha goonni isaa yookiin hayyuun isaa namni inni jaalatu Minilikii fi Haile Sillaasee waan ta'eef gaafa Haile Sillaaseef Minilik tuqamu hin danda'an jechuudha ni dhukkubsatan ni maraata hin danda'u garaatu isa hin dandeenye dhiiga isaatu achi jechuudha haadhaaf abbaan kan kee gaafa tuqamtu hin jaalatu haga feetellee yoo jibbite jechuudha haga feete yoo jibbite haadhaaf abbaa kan kee yoo jibbite jechuudha yooma wal lolteeni waayyuu sii godhuu baatanii wal jibbuu hin dandeettu jechuudha abbaa kan kee akka haadhaaf abbaa sanitti jechuudha Minilik akkasi jaalata Abiyyi Ahmad jechuudha kuni gilsiidha kun waan namni martuu beeku jechuudha afatee bira rafaa ka jiru jechuudha so kanaaf warri kuulloo fin jedhan kun amma kuulloon kuni adda baasuudhaaf jechuudha yeroo baay'ee kuulloo gaafa jedhan warri gibee gamaa ijoolleen Abbaa Jifaar orjinaalli oromoon qulqulluun kiliya taate qulqulluun orjinaalli babbareedduun san oromoon babbareedduun tun ni beeksifti bar kuulloo fi akkanattuu laalte dhiigayyuu laalte jechuudha oromoo orjinaalaa fi kuulloo dhiigaanuu adda beekuu dandeetta jechuudha oromoon qulqulluun ni babbareedan fuula isaanii kana yoo laaltu nuura qaba maashaallaadha kuulloon kun ammoo jechuudha warri kuulloo ka jedhamu kuni gosti kuulloo kuni fuulli isaanii kun gugubataa ilkaan kun ka wal jala tattare afaan kun ka kana jallate ijji isaa kun kana keessa waan bobboora wahii jira akka wahiiti like ni beekamani jechuudha ni situun tolan akkanumatti yeroo achi ilaaltu bifaas hin qabani ijoolleen Abbaa Jifaar orjinaal jechuudha ijoollee Abbaa Jifaarii ijoolleen qulqulluun akkanatti dhiiga bareetti dhiigaan ni beeyta jechuudha ni beeyta soo saniifuu gaafa Abiyyi tuqamu kuulloo sani ka lolaa jiru warri hedduun keessan dogongortanii gaafa argitee ijoolleen akka loqoda akka Jimmaa waan haasuytuuf jechuudha loqonni akka Jimmaa waan haasayamuuf loqoda isaanii akka Jimmaatti waan haasayaniif hundi isaanii Jimmaan isinitti hin fakkaatin kuulloo afaan Oromoo barate kuulloo jechuun kun bara arrabaa miti namni hedduun bar gaafa kuulloo jedhaan arraba se'a yookiin waan gandummaa waan gandaa waan nama arrabsuudhaaf namni jecha san fayyadamu se'a kuulloo jechi jedhamu kuni maqaa gosaa yookiin maqaa sabaati maqaa saba isaaniiti jechuudha ka Abbaan Jifaar bitee fidee Abbaan Jifaar Oromoo qulqulluudha jechuudha qulqulluu Abbaan Jifaar garuu baay'inaan isaanis waa'ee amantaa irratti ka isaan beekaman jechuudha amantaa irratti uf duuban jedhanii amantaa jaalatan baay'inaan isaan waa'ee oromummaa irratti akka Taaddasaa Birruutti isaan yaamuu hin dandeettu akka argitee jeneraal Waaqoo Guutuu fa'aatti isaan yaamuu hin dandeettu akka argitee Aliyyi Cirrii fa'aatti isaan yaamuu hin dandeettu isaan haa taatu oromummaa irratti laafina numa qabanii garuu ijoolleen gara Jimmaa jechuudha ijoolleen gara Jimmaa amma gaaroo bishaan achi galaana gamaa kun jechuudha warri kuni xiqqoo wal'e akka amma Abiyyi kun amma akka Abiyyi faatu as bahee akka Ahmadiin Jabal kana fa'aa yoo laaltu dhiini isaatu ni beekama akka inni Oromoo qulqulluun ta'in jechuudha ni beekta akkanumatti ilaaltee beekta ni beekama fakkeenyaaf amma dhiiga Ahmadiin Jabalii fi dhiiga Raayyaa Abbaa Macaa wal bira qabi ilaalme Raayyaa Abbaa Macaa kun nuura wayii qaba waan bareeda wayii waan isarraa tolu wayii qaba ni ifaa jechuudha like isumayyuu yoo laaltu oromummaa isaa qofaa fi amantaa isaallee gaafa inni qabate akka gaarii deemu inni ufima wannaan isaatu jechuudha fuulli isaatu isema maashaallah like ni fuullummaan isaatu kun si gammachiisa jechuudha oromummaa isaatu jechuudha like fuulli isaa nuura qaba jechuudha gurbaa kana yoo laaltu mootu xiqqoo ilaala akkan dukkanaa wayii ni jirami like xiqqoo hin tolu jechuudha ashaangu akka wayiiti like kanaafuu oromummaa irratti fi
oromummaa irratti kaakkanaa ka xiqqoo miiksi ta'ee nutti dhufe kaakka abiyyi kana jechuudha. Kaakka abiyyi walitti laaqamee dhiinni isaa gara naa fuudhamee gara sii fuudhamee walitti camaallaqamee dhiinni haadhaan amaara abbaan maal ta'ee walitti amma namni hedduun Abiy Ahmad kana jechuudha. Abiy Ahmad waan inni an Oromoodha jedhuuf waan Oromoo itti fakkaatu ni jira. Oromoo ta'uu isaa bareeda sila osoo Oromoo ta'e. Oromoodha an Oromoodha miti amma inni waan aggaarottidha waan achitti wanti Jimmaa Abbaa Jifaar keessa dhalateef an Oromoodha jedha. Gizee achi dhaqee mootu warra Amaaraa biratti an Amaaraa jedha. Siyaasatu akkana qaba. Jalqabumayyuu kana itti yaadanii karooraan lafa kaayanii jechuudha. Karoora lafa kaayanii Abiyyi akka Itoophiyaa tana argitee wannaa mililiksan deebisuuf jechuudha. Sirna mililiksan deebisuuf waggaa meeqa dura pilaana lafa kaayanii Oromiyaa keessatti guddisan jechuudha. Kuni karoora naftanyaa yeroo dheertuu dura itti karoorfattee jiru naftanyaan. So achiin booda Abiyyi ni dhufe sirni naftanyaa haareetti meelaal. Osoo dhuguma namni kun Oromummaa qabaate jechuudha. Osoo dhugumaan Oromoo ta'e jechuudha. Osoo Oromoo ta'e waan Oromoo urgaa'u kana dalaga jechuudha. Osoo Oromoo ta'e nama Oromoo kamtu harka Oromoo kamtu Hacaaluu Hundeessaa nama ajjeesamee naa himime. Hacaaluu Hundeessaa goota dhugumaan goota jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa jechuun like jaalala isaa kabaja isaa Oromoon guutuu like kana boodallee ka akka Hacaaluun argannu kana duraas hin arganne like maybe ka akka like an argeen beeku anyway ka akka isaa jechuun nama artistoota keessaa jechuudha. Nama akka Hacaaluu Hundeessaa ani eega uf bare jechuudha. Amma fakkeenyaaf ni kaasanii eebbisa addunyaa fa'anii jedhanii eebbisa addunyaa fa'a akkas ta'e akkas waan jedhamu ni dhagaa. Eebbisa addunyaa like akka isaan akka Oromoodhaaf lafarraa harkifamee Oromoodhaaf du'e ni beekaa jechuudha. Garuu san ni dhaga'e malee ijaan hin argine. Hacaaluu ammoo ija kiyyaan arge jechuudha. Gootummaa isaa dhiirummaa isaa leenca ta'uu isaa jechuudha. So saniifuu warri amma kuulloo kun jechuudha. Kuulloon amma bishaan gamaa warri afaan Oromoo baratee fakkeenyaaf amma Facebook kanarratti warri Joorfaa qeeqoyen nun maan isini fakkaata. Dhugaan ijoolleen Jimmaa akkas haasoo warra loqoda amma ijoollee Jimmaa haasoo kun dhugumaan ijoollee Oromoo Jimmaa isinitti hin fakkaatin isin. Ijoollee akka haasaa loqoda isaa akka Jimmaa haasoo ka ofii ammoo tuyyuu backgroundin isaa jechuudha saba biraati. Kana dogongoruu hin qabnu. Ni jira ammoo akkasii Baale keessas, Arsii keessas, Shawaa keessas bakka mara jira jechuudha. Garuu ammoo baay'inaan jechuudha. Ka sirritti facaafamee itti yaadamee bishaan obaasanii sirritti kunuunsanii ka guddisan naannoo gara naannoo Jimmaatitti jechuudha. Kun ka beekamaadha. So saniifuu ka akkanaa Oromiyaa keessatti gaafa dhufee guddatee Oromoon gaafa Ahmadinya balfidanii OMN irratti waa'ee Oromoo gaafatan. Waa'ee Oromoo gaafatan na ajaa'ibee dhiise. Sigalee maaliifi nama Oromoo waa'ee Oromoo gaafachuu qabdan. Hadaraa dhugaa Rabbii isiniin jedha. Nama Oromoo waa'ee Oromoo gaafadha. Oromoo qulqulluu waa'ee Oromoo gaafadha. Oromoo qulqulluu waa'ee Oromoo gaafadha malee miiksii kana warra walitti laaqamee dhiini gara sii fuudhamee dhiini gara naa fuudhamee walitti dabalameetiin hin argitee wanti ta'u kana Oromoof godhu kana no. So saniifuu jibbaa Oromummaaf qaban amma baay'inaan mee fakkeenyaaf waa tokko isinitti himu waa fakkeenyuma xiqqoo takka isin yaadachiisa. Akka baay'inaan kuulloon nu keessatti baay'ate jechuudha. Warri kuulloo jedhamuun kun irra deddeebi'ee isinitti hima kuulloo kana jechi kuulloo jedhu kuni Jimman ilaallatu 100%. Ijoolleen Jimmaa, ijoolleen babbareedduun, ijoolleen qashtiin, ijoolleen Oromummaa keessan beeytan kuulloon maal akka ta'e sirriitti beeytan jechuudha. Sirriitti beeytan. Yoo barbaachisaa ta'e ijoollee Jimmaa asirratti fidee kuulloon maal akka ta'e isinii ibsuu ni danda'a jechuudha. Kuulloo jechuun saba wayiiti. Ka afaan Oromoo barate gabra jechuudha. Gabra kuulloon kuni amma fakkeenyaaf like akkuma kun amma namni biyya Arabaa deemee gabroomee dalagatu akkuma argitee biyya Faranjii deemee gabroomee dalagatu yana jechuudha.
akkanumatti gara Jimmaa dhufan. Oromiyaan tun qabeenya qabdi, Jimmaan tun qabeenya qabdi, biyya bareedduudha, biyya badhaatuudha, bunaa jira, qabeenya jira, dhufanii dalagatanii jechuudha. So Oromoon kun gara laafessa maal godha? Lafa kennaafi, mana kennaafi, akka fedhetti jiraata, niitii mara itti fuudhaa miti Oromoon. Oromoo barra kinni kenna, misteekiin kenna guddaan bara. Misteekiin kenna guddaa waan akkanaati. So dhufee amma gaabdure amma fakkeenyaan amma isin yaadachiisuu barbaadu gabaabumatti akka diqaalaa wanni akkanaa kun Oromiyaa keessatti baay'ataa jiru. Fakkeenyaaf gaafa Harargee deeman jechuudha. Maasha Allah Oromoon kun gabbahee Jawaarfaa akka tisimatanii beeytan gaafa jarri Harargee deeman jechuudha. Harargee kanayyuu Harargee ba'aa, Harargee lixaa, aanaalee adda addaa, godinaalee maali gandoota adda addaa keessa deemanii gaafa Jawaarfaa akkasitti uummata dubbisan san jechuudha. Uummanni tokko osoo manatti nafin warra nafxanyaa Direedawaa jirtu malee jechuudha. Warra Direedawaa jiru malee jechuudha. Oromoon takka osoo manatti hin bahin simatte. Manatti nafin simatte jechuudha. Gaafa Baaleen dhaqan Oromoon tokko osoo manatti nafin namni dirqamaan akka Baqqalaa Garbaa jedhe osoo namni dirqamaan hin baasin fedha isaaniitiin yaa'anii akkasitti jechuudha. Akkasi bayanii Jawaarfaa Baqqalaa Garbaa fa'aa simatan jechuudha. Galaana dhugumaan galaana. Gaafa ammaas deebi'ee Shawaa dhufan jechuudha. Ijoolleen Taaddasaa Birruu manatti osoo nafin akkasii yaatee simattee jechuudha. Naa qabaa poointii tana wayiifis nin jedha. Gaafa Walloo deeman ijoolleen babbareedduun ijoolleen warqituu ijoolleen gootonni leenci gaafa isaan Walloo deeman jechuudha. Jawaar gaafa inni Walloon deeme qawwee ofii san akkasitti babbareeddee qawwee ofii qabattee Jawaar sammuun gabrummaa baratte jechuudha. Sammuun gabrummaa baratte bilisummaan beeytu. Ni osoo bilisoomtee jechuudha. Asuma jalaa seentee achi jala seenti malee gabrummaa jalaa baatee gabrummaa bilaa jala seentee jechuudha. Yoo ofi amansiisuun danda'in jechuudha. An bilisoomee jira dhugumaan bilisummaa qaba jedhee ofi amansiisin jechuudha. Fakkeenyaaf argaa hin jirtu ati. Laal inni maqaan isaa namticha Amaara jala naftanyoota jala fiigu. Maaliif bilisiginaa Oromiyaa jedhanii maqaaf Oromoo Shimallis Abdiisaa fa'aa warri kun maaliif? Maali wanni isaan naftanyoota jala fiiganiif maaliif? Duraanillee TPLF hin jira turan har'aas garana fiigaa jiran maaliif? Sammuu isaaniitu iyyuu bilisummaan beene jechuudha. Gabrummaa malee. Gabrummaa har'aas bilisoomneedhaan malee gabroomanii jiraatan.